Gaabbus Rabbi Kankoo ni Beeka. Yaa waan nufi godha naaf jiraadhu yookuun si waamu dafii naaf waan barbaacha kee fantakka gadiin teenya jirta fincirtuu kenna keenye. Yeroodhaaf maqaan kiyya icciitii isiniif haa ta'u bakki dhaloota koo godina Jimmaa magaalaa Aggaaroo naannoo ganda birbirsa wiirtuu bakka jedhamtu keessatti yeroo ta'u maatiin koo ana waliin ijoollee 3 qabu dubartii 2 fi dhiira 1 jechuudha. Haala kanaan gammannee maatii tokko keessatoo jiraachaa jirru haatii fi abbaan koo waggaa tokko keessatti dabareedhaan addunyaa kanarraa boqotanii. Sababa kanaaf obboleessi koo hangafaa haadhas abbaa ta'ee nu guddise. Jireenyi ijoollummaa kaastee baay'ee nutti ulfaachuu jalqabde. Obboleessi koo kan hin taane ta'ee kan hin danda'ee barumsa keenya qofa akka hordofnu taasise. Haa ta'utii garuu yeroon kutaa 4ffaa baradhu dargaggeessi naannoo Dassee Walloorraatii dhufee naannoo keenyatti dalagachaa jiru tokko hiriyoota kiyyatti xalayaa jaalalaa barreessee ni ergata. Anis xalayaan sun maalidha jedheen hiriyoota koorraa fuudhee yeroon dubbisu ergan naannoo kana jiraachuu jalqabee ijji kiyya si argee gonkumaa lafan arguu baay'een si jaalladhaa fedhii kee hundumaa waan siifan guutuuf jaalallee koonaaf ta'ii barreeffama jedhu ture. Haa ta'utii garuu yeroo sanatti gorsa obboleessa koo seeraan waan hin hordofuuf jaalalli akkanaaf hin taanee fi kaayyoon koo barnoota qofaa barachuu akka ta'e itti hime. Ergan deebii kana deebisee fi baay'ee natti mufatee karaa irratti illee ijaan yeroo na argu na rukuchuuf nama ciniinnatu fakkaata. Haa ta'utii garuu otoon sodaadhu haalota jajjabaatoo fi dhiibbaawwan gurguddoo bira darbuun eegale. Osoo haala kanaan hin jiru guyyaa tokko qofaa kiyyaa bishaan waraabuu gara lagaan deema. Inni immoo akkan qofaa koo ta'e hiriyoonni isaa bilbilanii itti himanii fiigee qofaa isaanii dhufa. Karaa irratti illee na rukuta jedhee waan hin sodaadhuuf har'a immoo qofaa kiyya na argatee maal na godha kan jedhu sodaan koo natti jabaatee hollannaan otoon bishaan waraabaa jiru na bira dhufee ani siitiin dhiisuu hin danda'u barumsa kee yoo ta'e immoo hanga xumurtuutti obsaan sin eeggadhaa ati qofa kan koo ta'eetii tole naan jedhii jechuun na gaafate. Yaa waan nufi godha naaf jiraadhu yookuun si waamu dafii naaf waan barbaacha kee fantakka gadiin teenya jirta fincirtuu kenna keenye. Yoon kana gochuu baadhee akka na rukutu yookiin immoo laga sana keessatti waan tokko akka inni na godhu nan beeka. Sababa kanaaf haga gara mana keenyaatti siqutti ni mari'annaa jedheen yaada giddu galeessaa qoodaa fi yeroon naannoo keenya ga'u iji namaa na argu immoo ani siin jireenya koo keessatti hin barbaadu nan hordofiinis jedheen waan tokko toon ta'in waan tokko toonan godhiin walirraan gargar ba'e. Baay'ee tokko natti aare na rukuchuuf yookiin immoo bakka sanatti waan gochuuf ija namaatu fuuldura isaa jira. Ani immoo bishaan jaarikaaniidhaan dugda kiyyatti baadha. Haala kanaan narraatii adda ba'e. Otuman isa diduu barnoota koo kutaa 7ffaan ga'e. Yeroon kutaa 7ffaa ga'utti ani jaalala keetiin maraachuuf hin jira. Cubbuun jaalalaa koo akkasiin hin qabne tole naan jedhee na kadhate. Wantoota garaagaraa naaf kennees na goyyomsuun yaale. Guyyaa tokkos ilmi wasiila koo otoo na waliin deemaa jiru karaarraa dhufee nutti dabalamee jechoota garaagaraa kan jaalala ibsan horii isaan natti dubbachuun yaala. Yeroonni narraatii gargar ba'u mucaan wasiila koo kun dargaggeessi kun maaliif akkanatti sitti dubbataa jechuun yeroo na gaafatu haalota anaaf isa gidduu jiran 1-2 jedheen jalqabaa kaasiin itti hime. Innis gara mucaa kanaa deemuun anaan booddee mucaa kana waliin miilla kee kan kaastu yoo ta'e magaala kana keessaa si ari'een biyya keetti si galchaa jechuun akeekkachiise. Yaa waan nufi godha naaf jiraadhu yookuun si waamu dafii naaf waan barbaacha kee fantakka gadiin teenya jirta fincirtuu kenna keenye. Ergasiinis halaalatti nagaa na gaafata malee natti siiqee akka durii na doorsisuus haa ta'u jechoota garaagaraa natti hin dubbatu. Waan na jaallatuufis doorsisaa fi eekkamsa akka itti fayyadamu kana dura natti miira. Otoo toleen jedhiifiin haga kanaa turus haa ta'utii garuu yeroo inni narraa fagaatu keessi kiyya
akka isa jaallatu natti hime. Haa ta'utii garuu ilma eessuma koo waan sodaatuuf inni natti hin dhiyaanne. Ofii koo deebiseen itti dhiyaachuun immoo safuu fi ulfina yookiin kabaja durbummaa cabsuu ta'ees natti mul'ate. Ergasii jaalalli hamtuu waan na qabdeef barnoota koollee seeraan barachuu dadhabeen obboleessi koo maal siif wayyaa barnoota illee addaan kuttee jedhee yeroo na gaafatu biyyaan baatti na ergii jedheen deebiseefi akkuma barbaadetti qarshii hiriyoota isaarraa liqeeffatee piroosesii naaf jalqabsiisee nagaadhaan gara biyyaan baatti anis viizaan naaf dhufee imala koo raawwadhe. Rabbiif galanni haa ta'utii mana bareedaatu na gahe. Biyyaan baa deemeen naannoo baatii 6 yeroo lakkoofsisu dargaggeessi waggaa 3 oliif na kadhachaa ture gaa'ela gaariitiin kaadhimmatee akka fuudhen dhagaye. Yeroon dhagaye sanatti battala nanna'e. Suuraawwan gaa'ela isaas karaa toora sooshaal miidiyaatiin yeroon argu gaabbii guddaatu keessa kootti dhagahame. Oromoon bishaan dhangala'ee hin waraabamu, dhadhaan abidda buunaan deebi'een argamu jedheeti mammaaka. Har'a inni anaan na dagatee duruufii jireenya isaa gaggeeffachaa jira. Ani immoo dabareen koo yaadni koo isa qofa ta'eera. Akkan haala kamiiniyyuu lammata san arganne keessi koo ni dubbata. Haa ta'utii garuu jaalalli ani isaaf qabu har'as addadha. Sodaawwan garaagaraa narratti geessisaa turus haa ta'utii garuu kun isaaf karaa ittiin jaalala isaa ibsatudha. Har'a nama waggaa 3 na kadhatu miti didee jennaan guyya 2 kan na waliin taphatu dargaggeessan arganne. Dargaggoonni na obsanii hangan tole jedhuuf itti eeggatanis fedhii isaanii yoo argatan anarraa warra galagalan ta'uu nan beeka. Nuyi shamarraniif namni nu dinqisiifatuu fi bareedina keenya nutti himu tokko lama miti. Haa ta'utii garuu itti bareennee ija isaa keessa seennee onnee isaatiin nu simatee haga xumuraatti kan nu jaallatu qubaan kan lakkaa'amudha. Nama kana of bira dabarsuu kootti gaabbii guddaatu natti dhaga'ama. Haa ta'utii garuu Rabbi anaafis jireenya addaa akkanaaf qopheessu abdii guddaan qaba. Jireenyi koo boriis akkanaaf milkaa'u kadhannaa keessaniitiin akkana yaadattan kabajaan isiniin gaafadha. Ana obboleettii keessan biyya ambaarraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Biyya waan dhufee booda naaf jiraadhu yookuun si waamuu dafii naaf waan barbaacha keefan takka gadiin teenya jirtaaf hin jirtu kenna keenye. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u. Yaarraas xalayaa obboleettiin keenyi biyya ambaarraa nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattanii hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf qoduu keetiif guddaa galatoomsiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 haaluma obboleettiin keenya nu gaafatteen yaada jajjabinaa ishee deeggaruu danda'u akka qooddanii fi kadhannaa keessanittis akka yaaddanii fi kabajaan isin gaafachaa qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Haga yoonaatti waan dhaggeeffachaa turtaniitiif illee guddaa galatoomaa jechaa laayikii fi sheer gochuun akka na deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabatte waan dhiyaattuuf isinillee sabiskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiis tashoomeeti. Qophii gara biraatiin guyyaa borii hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa. Biyya waan dhufee booda naaf jiraadhu yookuun si waamuu dafii naaf waan barbaacha keefan takka.